Infura tu koi kafura tu lala koi kamu aman lalu jira qorachu tinjira in qorat Fudhanna daba wangeela sirriitti. amma mee gaafii okay kee once dura in wajjin jede haasaa koi ka turre me maal lamni deebisaa koi isaa ka lamni obsa kana mala majasa hundando wan jede Yesus Kristos abrisha gafa biyya lafarra jiru saba Israa'elin takka barattoota isaatiin ani waaqa keessan jedhemu ani nama jedhem yaada Abbaan mataa kee ana kanatti keessa anis abbaa akkasin keessa jen abbaa haa jedhu waan abbaan sana keessa waan isaa jedhu waan jedhe kallattiidhaan Yesuus ani nama jedhee immoo hin jenneen jedheen hin jenneen adeebis maa yaaddetti amma dura deebisuudhaaf dubbistan sana gurba nama Naazir gooftaa Yesuus Kiristoos ansasin jen ansasin abboo gaafii gaafii kiyya naa deebisiin sin jedhe Yesuus Kiristoos abbaa ani gaazala nama kaattee nama arrabsitu lammii cufadhu ati loomii cufadhu please maal taate gobazi komentii ofeete jalaa deebisiif nama si arrabse arrabse kasi eebisi jala taa'e cufadhu mee kana cinaan dubbatin ka thank you abrisha Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin ani waaqa jedheen moo ani nama jedheen Waaqa jedheen ragaan haa kan waan biraan dubbatin ragaan haa kan okay la Yohaannisuma keessa sin geessa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 69 naa dubbisaa gara biraas utuu hin dhaqin ani waaqa jedheen waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif waaqummaa isin hin jedhe raawwattu hubattuu naan jedhin ani waaqa jedheeni ani waaqaa kan jedheen san sirraa barbaade Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 69 okay naan beeka dubbisaayee hojii ergamootaan baneessa Yohaannis dhiisee keeffadhaa jiran okay dhufaara maqaa isaatiin okay 69 Nuhi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka taate isa qulqulluu nuhi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka taate isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo kami akka ta'e isa tokkicha qulqulluu Waaqa akka taate moo qulqulluu Waaqayyo Abrisha hello manni kun nagayni isiniif haa ta'u jedhanii ture waan sin jedhe isa qulqulluu tokkicha Waaqayyo eenyu tokkichi qulqulluun kan Waaqayyo akka ta'e ati tokkicha qulqulluu Oromooti Waaqayyo akka taate jedhu no Waaqayyo hin jedhu akka Waaqayyo taate hin jedhu dhaggeeffadhu afaan Oromooti isin rakkisaa nuhi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka taate isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka taate no kan Waaqayyo hin jedhu kan Waaqayyo isin hin jenne boo akkas hin jedhu oon lama moo oon tokko oon lama moo tokko oon lama moo tokko Waaqayyo tuntaani Waaqayyo afaan Amaariffaanis dubbisaa Ingiliffaanis dubbisaa mee yoo luqa afaanis ta'u networking keetis luqa rakkisaa afaanis yoo ta'e Amaariffaanis Ingiliffaanis nuuf adu gurba na dhaga'u jirta
Networking gurbaa hin jiru. Na dhagoo jira. On lama moo tokkoon sin jedhe gurbaa. Garaagarummaa O tokkootii fi O lamaatu namni hin beekne kamitti as. Tokko. Okay. Isa qulqulluu Waaqayyoo. Timoo isa qulqulluu Waaqayyo akka taate moo isa qulqulluu Waaqayyo akka taate? Isa qulqulluu ati isa qulqulluu Waaqayyo akka taate. Eenyutu tokkichi isa qulqulluu Waaqayyo? Ati amma fakkeenyaaf akkanas jedhe ati Abrishaan ilma Oromoo akka taate yoon jedhe maal jechuu? Oromoon eenyu? Abrishaan eenyu? Ila amma akkasitti miti ka amma. Gurba afaan Oromoo oolama bakka kana oolama jiramoo? Isaan kan jedhani atini kan Waaqayyootu jedhanii lan ta'e. No, dhaggeeffadhu afaan takkatti sima afaan Oromoo rakkisaadha. Yoo jaarraa kana keessa afaan Oromoo hin beekne rakkisa. Akki jedha dhaggeeffadhu. Oolamaas waan dhaabbattuuf yoo hin beekne, oon tokko waan dhaabbattuuf hin beekne, mallattoon raajiitii fi hudhaanii fi kun hundi waan dhaabbattuuf hin beekne, seelluu afaan Oromootiin beekatee TikTok irraan dhufin. Waan jedhu dhaggeeffadhu. Nuhi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyoo. Isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka taate moo isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka taate? Eeshi tole inni amma yoo karaa seerluga yookaatiin ispeelingiidhaan dhabaa jiran Ingiliffaan. Boo afaan Oromoo si dubbisu jedha ani Oromoodhaati Oromoo faranjii miteetti Amaaraa miti Oromoo wangeelli kun waan seera guuttatee seera Oromoo guuttatee barraa'imuun barrooyne. Barraa'eera garuu Goobas yoon akkana si jedhe dhaggeeffadhu. Ati qulqulluu nama Waaqayyo akka taatee fi qulqulluu Waaqayyo akka taateen tokko moo tokko miti? Afaan Oromoon si gaafadhamma. Tokko miti. Goobas qulqulluu Waaqayyo akka taate. Akkasi tokko miti naan jette bakki akkana jedha akkana jedhamu akkana jedha naa deebise. Ati nuhi si isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka taate moo isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka taatedha. On lamadha garuu isaan kan jechuu barbaadani. Aboo afaan Oromoo dubbachuu ana afaan Oromoo naa beeka nan shawwadu sin shawwadu. Yoo walirra beeyne malee afaan Oromoo keessatti akka takka dubbi waa hunda keessatti illee qubee dheeraa fi gabaabaan waan dhaabbattuuf beena. Kana yoo namni hin baratin ani nan galchu. Isa tokkicha nuhi isa tokkicha inni tokkichi san eenyu? Waaqa ka. Goobas waaqa kam tokkichi san eenyu dubbachuu dha kanatti? Namoota itti dubbataadha kaa gooftaa Yesuusitti. Goobas waaqa tokkicha dubbachuu jiraniimi? Okay, nuhi isa tokkicha inni tokkisan waaqaami? Abbaadha. Qulqulluun kun eenyu? Yesuusi ka. Okay, qulqulluun waaqni okay tokkichi akkuma teettutti illee tokkichi waaqa qulqulluun Yesuusi. Okay, qulqulluun Waaqayyo tokkichi qulqulluun Waaqayyo kun eenyu? Masii. Kan Waaqayyooti moo isa qulqulluu tokkicha inni tokkichi Waaqayyoodha. Qulqulluu namni ta'e kun Yesuusi kan gartee Waaqayyo akka ta'e qulqulluu Waaqayyo akka ta'e moo qulqulluu Waaqa akka ta'e?
Kan Yesus gooftaa jedha. Lee namni network isaa qacalu dalagu jiran. Assalamu alaikum Munzir. Networkii koodha. Dhiifama. Networking